Wangeela Luqaas boqonnaa 10:34 itti dhiyaates madaa isaa dibataan mucuceessee daadhii wayiniis itti naqee erga hidhee fi horii ofii isaati yaabee adeemaa ture irra teessisee mana buufata keessummaatti isaa geesse. Achittis isa gargaare. Itti dabalee macaafa moototaa isa 2:4 Elsaa'i deebisee attamiin si gargaaru ree wanta mana kee keessaa qabdu hanatti himii jedheen jedha. Ishiin immoo ani garbittiin kee dhadhaa ejersaa cuggee xinnoo tokko duwwaa malee waan tokkollee mana koo keessaa hin qabu jetteedha. Waan xiqqoon irraa haasaa kutaa kana lamaan irraa waan xiqqoo haasa'ee nan kadhadha. Mata dureen koo har'aa dibatadha. Kakuu moofaa keessatti dibanni waan sadiif gargaara. Tokko, namni cabe yoo jiraatee dibataan sukkumaniitu caba isaa hidhuufi. Inni lammaffaan madaa ittiin namni madaa'e yoo jiraatee tumamee kufee balaan irra ga'ee namni miidhee foonsaa butute foonsaa ciccite yoo jiraate dibata sanaan madaasaa mucuceessanii fayyisuufi. Inni sadaffaan mootonni gaafa muudaman qodaa gaanfatti naqanii dibata san mataarratti dhangalaasu. Kana kasin argitan Saamu'eel gaafa dhaqii Daawit naa dibedhee gaafa Waaqayyo Saamu'eelitti dubbatu qodaa gaanfatti dibata fudhadhuu dhaqee Waaqayyo itti dubbate. Maalitti? Qodaa gaanfatti. Maalan godhaa yoona lolanoo yoonatti lolanatti kaasanoo waan adda addaa inni kaafnan gorumsa fudhadhuu dhaqee Waaqayyo dhaqiisan dibu naa dibuudhe. Ijoollee kee fidadhuu koottoo innaan isee ijoollee isaa torban warra qe'ee jiran warra seernaan uffatan warra babbareedan warra suufii uffatan warra mimmiidhagoo fide. Inni Waaqayyo dibuu barbaade garuu laga jira gara gadii jira iddoo namni yaada keessaa hin qabne jira. Waaqayyo nama dibuu barbaade gaafa kamillee mana mootummaatii gadi kaasee hin dibu. Mana mootummaatii hin dibu Waaqayyo gara gadiitii kaasee diba. Waaqayyo qabeenyaan hin diba. Waaqayyo hafuuraan hin diba. Waaqayyo diinagdeedhaan hin diba. Waaqayyo barnootaan hin diba. Waaqayyo hojii addaatiif gaafa namoota barbaadu warra biyya bulchan hin diba. Diinagdee biyya warra sochoosan hin diba. Warra biyya tajaajilan warra mul'ata fidan hin diba Waaqayyo. Jarreen kana hundumaa hin diba. Daawit lagaa fuudhetu Waaqayyo dibata dibe. Dibata dibe boloota mucaa quxusu mucaa yaani namaa irra hin jirre sana dibe. Waaqayyo baraaf baroota keessatti namoota dibee dhimma ba'a. Yeroo tokko numa warra tajaajilan qofaa dibeedhanii yaadu namoonni warra biyya tajaajilan hin diba Waaqayyo. Warra barat sammuu namaa hin diba Waaqayyo. Harka namaa hin diba Waaqayyo. Jireenya namaa hin diba Waaqayyo. Namoota baay'ee argina. Diinagdee namaallee hin diba Waaqayyo. Yoo argitan ittu ta'e dubartiin ishee malaallee mootota 2:4 kana dhadhaa ejersaa xiqqoo dibata xiqqootu mana ishee keessa jira. Dibanni mana ishee keessa jiru kun xiqqoodha. Waan hidaa ofirraa qabdi waan hidaa irraa baasu miti. Na dhugaartaa Waaqayyo hidaa sirra jiru rakkina sirra jiru sirraa baasuuf dibanni Waaqayyo sirra bu'uu qaba. Qalbiitti na dhaggeeffadhaa. Hidaatu irra jira garuu maal qabda gaafa dhattee raajichatti mattu maaliin si gargaaru weeti? Maal qabdaatiin? Nama kee keessan jiru omaayyuu dhabdu dibatan nabiin jedhaani. Dibanni waan hundumaa fidadaani. Bakka waan jettee dubartiin kun dhadhaa ejersaa xiqqoo tokkotu jiratti. Ati kattu malee cabaatu itti wallaa namaa ati kattu malee mootota itti muudama. Haleluuyaa. Harka keessan ol kaasaa. Arraa jalqabee Waaqayyo akka jedhe waan caba kee fayyisu waan caba kee fayyisu dibata guddaa tokkotu mana kee dhufa jedhe. Isa nama harkatti cabdee isa fira harkatti cabdee isa biyyi lafaa si cabsee isa yeroon si cabsee isa wantoonni si cabsan dibata guddaa tokkotu sirratti lafa dhaa. Meerre madaan koo itta. Koy ilaa ergaan qaba ol kaas ammas ergaan qaba. Namoota humni wayii isin irraa dhufu jirtu har'a caba keessan barbaaddanii ofirraa dhabdu.
naasa kia buura. Kan seexanaa ta'u, kan namaa haa ta'u, kan yeroo haa ta'u, kan biyyaa haa ta'u. Cabii kee amma mu'aa bal'atu, madaan kee amma mu'aa guddatu. Waaqayyo garuu akka jedhe dibatan ittiin madaa kee fayyisuuf hideera jedhe. Na dhugaa jirtu. Fidaniitu Daawit mucaan xinnoo irratti dibata dhaqeetu mucaan dibatichuma fuudhee gara lagaatti deebi'ee amaaqee ta'ennaan leenca jennaan qeerra seennaan gargar tarsaasee gata. Na dhugaa jirta. Dibanni sirra bu'ee naan yartuu harkatti hin duutote. Dibanni sirra bu'ee naan bineensi si nyaatu si. Ilaakkeedhe Waaqayyo dibata sirra buusaa jedhe. Lafa onaa keessa kuttee dabarta malee lafti onaa si nyaatu. Lafa onaatti lafa bineensa malee namni hin jirretti mucaan dibata fudhattee deebite. Leenca nyaatamuu diddee, bineensa nyaatamuu diddee, waa hundaanuu nyaatamuu diddee. Na dhugaa jirtu gaafa dibanni sirra bu'u sooromtee dhimma baafta biyyaaf. Tajaajiltee dhimma baafta biyyaaf. Hojjattee dhimma baafta biyyaaf. Ol kaas sirra habuu dibanni hin jedheen. Biyya lafaa ulfaattuu kana keessatti yoo ayyaanni Waaqayyoo isinii baay'ate malee hinjifachuu, mo'achuu, milkaa'uun ni isinitti cima. Kophaa keessan hin dandeessan. Humni Waaqayyoo garuu isin gargaara. Harka keessa ol kaasaa. Humni Waaqayyoo garuu na gargaaradha. Kanaafuu waanuma hojjettan qofaaf dibanni Waaqayyootti isin hin dabalamne tokko hin taane hin ta'u. Hin ta'u. Kanaafi mucaan lagatti deebi'eetu kan baay'ee sin ajaa'ibu nama dibanni irra jiru hin barbaadu. Mootonni, hojiin, biyyi lafaa waa hunduu hin barbaadu. Teessotu barbaada. Yerootu barbaada. Namatu barbaada. Gurguddoota. Amma ol kaase. Fudhaa min jedhii tola arga kana. Ilaa Waaqayyo akkas naan jedhe. Xalayaa haaraa babarreeffamee harka namootatti ergamaan tokko waltajjii kana keessa deemee kenna. Yeroo dhiyootti Waaqayyo akka jijjiirama haaraaf barbaacha haaratu namoota baay'ee qaqqabana. Abbaan mucaa koottani lafa olataati. Kottu dhaqii dirree lola dhaqii tobboloota kee laalan. Waa ilan dhugartu. Waan mootonni dadhaban, waan waraanni biyyaa dadhabe, waan misaayilli biyyaa dadhabe, waan qabsaan biyyaa dadhabe, waan mootin biyyaa Saa'ol dadhabe. Gurbaa koottani ennaan mucaan dibatan qabanan naqaatti. Wayisitti maallaqa qabdu wanti si dide. Humna qabduun wanti si dide. Arra wayin si dhagaye. Humna qabduun, baajata qabduun, fira qabduun, dandeettii qabdu wanti si dide. Ammaan booddee dibataan hin geessee. Ennaan kottani ennaan wayyaa ofii uffatu madda sibiilaa fuudhetti uffise. Ani kanama hin barreede lagattu jedhe. Dibatumaa nan milkaa'ee beekaadhe. Dibata bukkeettumaan qabadhu jedhe. Dibanni guddaadha, dibanni waraana jedhe, dibanni meeshaa waraana ta'e, dibanni dallaa keenya jedhe. Dibanni nu eega jedhe, dibanni hamaatti nu kennu, dibanni meeshaa waraanaa nurraa qola. Madda sibiilaa hidhachuun nurra hin jiru jedhe. Misaa'ila sodaa dibannu nurraan dhahee jira, dibanni madda sibiilarra caala jedhe. Dibanni sibiilarra caala, dibanni gaachanarra caala, dibanni billaarra caala. Dibatuma fuudhee naqa garagalcheen deebi'aadhe. Hojichi maal kana eenyuti? Hojii dibataati. Hojii dibataati. Mucaan waraana beeka miti. Dibanni garuu waraana beeka. Laafee dibanni waraana qabu garuu waraana mudhii hiikkachiisa. Dibanni na dhugaarta meeshaa ittiin nama ajjeesanii qabu garuu diinota mulluu godha. Dibanni moo Agaa fuudhee dhaqee Gooliyaadin lafaan dha'ee isayyuu gaafa nasii dhagaa darbatu dibanni immoo achii fuudhee miila Daawit jalatti darbate. Akka jedhe Waaqayyo. Barana gamaa isa si lolu harka keettan dabarsee kenna. Gamaa. Ila raabaatii gaafsa kee abuuraa laabaatiyaas. Har'a namoota ayyaana Waaqayyo wajjin wal quunnama waan hin argadheef milkaayaadhaan. Harka keessa ol kaasaa. Gamaa isa si lolu gamaa isa salphina keeku darbadheen harka keetti kenna jedhe. Gamaa isa salphina keeku gamaa hin kufta gamaa akka sareetti kasii ilaalu gamana Waaqayyo miila kee jala buuseera jedhe.
Ani beeku. Ila amma sirkaan qaba. Guddaa isin sodaattan. Waaqayyo harka keessanitti kennee diinota keessan qaanesee isin immoo isin ajaa'ibsiisa. Guddaadha kun. Jireenya koo keessatti waa hedduu harka waaqayyootiin argeera. Waan guddaa dhedhee sodaadhu gargaarsa waaqayyootiin ga'ee argee beeka. Amma sila waaqayyo namoota ajaa'ibsiisuu barbaadu qaba. Guddaadha kun humna kootti hin danda'amu. Kun qabeenya kootti hin danda'amu. Kun beekumsa kootti hin danda'amu. Waan jettan dibanni isinii bitee harka keessa irratti argitanii galateeffatu. Kanaaf dhaqee Gooliyaadin ajjeesuu qofaa otoo hin ta'in miila isaa jalatti lafaan dha'e. Dibanni maal godha kan biraa? Dibanni duwwaa guuta. Hojjechuu kee miti, barachuu kee miti, duwwaa kan guutu. Qofaa miti, hojjechuun gaariidha. Otoo hojjetanii garuu harki namoota baay'ee duwwaa kan ta'uuf yeroo tokko tokko dibanni akka humna qabu amanuu dadhabuu fi kadhachuu dadhabuudha. Akka attamii si gargaaruu dheedhe dubartittii haadha hiyyeessaa sanaan ibsaa. Naan mana kee keessa maal qabde naan dibanni xiqqoon tokko jirtetti inni iyyuu qodaa gaanfaa keessa jiraate. Isa mootonni ittiin muudaman keessa jiraate. Akka gooto dhaqe olloota keeti qodaa muraasa otoo hin ta'in baay'isii ergifadhu. Naan dubartii kanarra kireeditii jira beekaa. Idaa namaan kaffalle kana dura. Baankii warri liqaa baankii beektan nama kireeditii baankii kaffaltii dura isarra bira jiru namni hin kaffalin liqii carraan deebi'ee liqeeffachuusaa cufamaadha. Namni iyyuu nama yeroo tokko isinirraa liqeeffatee maallaqa dura isinirraa liqeeffate san isin hin deebisin kan biraan kennitaniif. Kireeditii guddaa turra jira garuu ergisaa dhatte ammas. Gaafa dhattu garuu akka duraa miti. Waaqayyo sin boonaa kennetti. Na dhoowwata nama nan gaafadhetti. Gaafa dhattu qodaa duwwaa biyya guureetti kenni. Waan lamatu sinadin kaana. Tokko otoo liqiin namaa baay'een irra jiru akkamittiin mana namaa liqii dhatte. Kana amanuun ishii dubartii sanaaf salphaa miti. Lama hojii waaqayyoo na dinqa. Ishiin dur maal yaaddi sossoreessiyoota baay'ee jira ollaashii isaan duwwaan qaban jettee yaaddi dubartittiin. Waaqayyo garuu warruma sossoreessoota fakkaatan gaaniin sun gaanii 80 gadi 120 waan ta'eef gaanii san nama salphaa miti kan qabu namoota sossoreeyyiitu qaba. Gaanii sun qabeenya guddaadha yeroo sanatti. Warruma ishiin qaba jettee qabu isaan hiyyummaan qabani rakkoon qabani duwwaan qaban jettee yaaddu dhaqee qodaa duwwaa ergifadhu jedhee. Ergisaa gaafa dhattu immoo jarri duwwaa guuranitti kennan. Kunoo warrati duwwaan qaban jettee yaaddu duwwaa qabuun jarri isaa manni duwwaan qabne mana qabu qofa. Achi futee galtee xinneessi itti naqaatti. Raajichi. Ati itti naqi inni tokko jalaa kaa'u inni tokko jalaa fuudhe. Ijoollee ishii lamaa wajjin. Tokkichumaan guutee gaafa waan itti naqamu dhabamu jedha macaafi qulqulluun hin dhaabbatee. Inni sadaffaan dibanni caba namaa fayyisa. Namticha tokkotu seera Luqaas 10:30 kaastee yoo ilaaltan Yerusaalem Yaarikootti gadi bu'aa jira. Otoo gadi bu'aa jiru hattoonni itti dhufanii caccabsanii ajjeesanii qullaatti du'aaf jireenya gidduutti caccabsanii sagatanii deemaniidha. Maaltu itti dhufe hattoota. Lubni tokkotti dhufee irraa goree bira darbeedha. Kan baay'ee sin ajaa'ibu ammas Leewwiin tokkotti dhufee irraa goree bira darbeedha. Kanarraa miti kan inni dubbachuu barbaadu kanaaf an bira deema. Inni sadaffaan garuu namticha biyya Samaariyaadha. Itti dhufee hinoo'eef jira. Ishiin duraa dibata hin qabdu. Maqaan luba garuu dibata hin qabu. Leewwiidha garuu dibata hin qabu inni duraa. Inni sadaffaa kun garuu namticha Leewwis miti, lubas miti, garuu dibata qaba. Dibata of harkaa qabaadha. Inni dibata hin qabne yoo dhusitti dhufe rakkoo kee hubatu. Boo'icha kee hin beeku.
caba kee hin beeku, madaa kee hin beeku, inni dibata hin qabu. Inni sadaffaa kun maal qaba? Dibata qaba. Isa dibata qabutu madaa kee hubata. Isa dibata qabutu caba kee beeka. Inni kaan caba kee hin beeku. Ergaa tokkoon qaba. Miilana inni dibata qabu dhufee caba kee sii fidee deema. Amma birriidha waan fayyu sitti fakkaata amma madaan kee. Cabi kee waan birriidhaan hidhamu sitti fakkaata. Makiinadhaan waan hidhamu sitti fakkaata. Manaan waan hidhamu sitti fakkaata. Maallaqaan waan hidhamu sitti fakkaata. Hin fakkaataa sitti no. Harka kee ol kaase. Qoy. Wajjinan guddaadhe na bira darba warratti jettu. Wajjinan baradhe na bira darba warri jettu. Wajjin hojjechaa turre na bira darba warratti jettu. Harka kee ol kaasi baga si darban inni waa qabu tokko dhufaa jira. Harki isaa dibata kan qabu. Madaa nama kan fayyisu. Caba nama kan diimu. Achi sirraa ilaale achi sirraa otoo si argu akkan argina godhe akka si bira dabarre. Harki dibata qabu tokko dhufee lafaa si kaase. Wayi sitti hima. Inni dibata hin qabne abeera dheessi bira darbe. Kufeera dheessi bira darbe. Kisaareera jedhee si bira darbe. Ulaagaan gateera dheessi bira darbe. Inni dibata qabu garuu dhufee lafaa si kaasan jedhan. Isa kam? Inni sadaffaan kun dibata qaba. Inni sadaffaan kun maal qaba? Dibata qaba. Harka duwwaa warra harka duwwaa jiran baga si darbanii. Namuu kee jiru. Harka duwwoonni baga si gatanii iyyuu darbanii dhiisi nama nanii. Otoo ishiin dhuftee si qaqqabatteedhi. Inni waa qabu edhi. Gargaarsa argateera dheessi bukkanii darbanii. Otoo namni si qaqqabateera ta'e. Otoo namni si gargaareera ta'e. Otoo namni waa sii mureera ta'e. Waa sii qiceera ta'e. Na dhugaadha. Yeroo tokko Waaqayyo namoota gargaaruu barbaadu nama garaatti jabeessa. Ila namoota gargaaruu barbaadu yeroo tokko Waaqayyo namoota garaatti jabeessa. Hiriyaa garaatti jabeessa. Fira garaatti jabeessa. Warra waa qaban warra isaan gargaaruu danda'an garaatti jabeessa Waaqayyo yeroo tokko. Yerichi yeroo Waaqayyotti si gargaaruu barbaadu. Otuma qabanuu qabnu siin jedhu. Otuma harkanuun argine siin jedhu. Otuma si gargaaruu danda'anu si gargaaruu hin danda'u siin jedhu. Otuma si liqeessuu danda'anu si liqeessuu hin danda'u. Bagaabbe. Na dhugaadha. Inni dibata qabu idaa mana kee fidee deema miti idaa mana keetii fitee deemu. Amala Waaqayyooti kun. Inni dibata qabu idaa sitti gatee hin deemu. Na dhugaadha. Warra harkaa waan qabne garuu idaa sitti gatanii deeman madaa kee bal'isanii deemu. Lubi akkas. Leewwin akkas. Namtichi warra Samaariyaa kun garuu waan sadii of harkaa qaba. Dhaggeeffadha. Tokko dibata qaba. Lama farda qaba. Sadi maallaqa qaba. Namni kana sadan of harkaa hin qabne homaa siin godhusi. Kana sadan immoo kan of harkaa qabu isa dibata qabu. Waldaa keessatti waa hunda wal faana oofuu danda'utu nurra jira. Kennaa ayyaanaa hundumaa dinqii Waaqayyoos nu barbaachisa. Sagalee Waaqayyoos nu barbaachisa. Waaqeffannaanis nu barbaachisa. Jireenyi kennaan hafuuraa hundiyyuu nu barbaachisa. Garuu sirnaan itti fayyadamuu qabna. Tokko caaluun qabu, tokko gadi gatamuun qabu, wal qixatti gargaaramuu qabu. Ila inni sadaffaa kuni ila dhaggeeffadhaa. Tokko miila lafa duwwaan deemu miilan horii qaba. Horii yaabbatanii deeman qabaa. Horiin suni farda ta'uu danda'a, harree ta'uu danda'a, makiina ta'uu danda'a hin beeku. Garuu waan yaabbatanii deeman qabaadha. Nama dhukkubsatee ciisuuf nama cabee ciisuuf immoo waan irra teessisanii geessanii wallaanatti barbaachisa. Warra harka duwwaa godhufte maal gootiif? Homaan gootuuf. Baattee deemutti iyyuu cabsitee caba biraa dabaltiif ta'a. Kanaafuu bira dabarsi Waaqayyo. Kan si darbe firri sun baga si darbe. Kan si darbe riyaan sun baga si dhiisee darbe. Kan si qabe michuun ati karaa dheeraa wajjin deema jetta sun baga si dhiisee darbe. Waaqayyo harka waa qabuuf waa sii fidee dhufaa jira jedheera. Harka dibata qabu. Warri kaan irraa goranii bukkee darbanii inni sadaffaa kun maal godhe beektaa? Hoo'ee fedha. Irraa goreedha.
indabarrenu fardar horii yaabbatanii deeman irraa bu'ee dibata fuudhee caba isaatti mucuceessee fi madaa isaatti mucuceessee fi caba isaa hidheef jedha. Maal godhe inni sadaffaan kun caba hidhe. Haadhoo koo inni dibata qabu dhufee yoo nuuf hidhe malee wayi sittima inni duraas bakka si darbe inni lammaffaas bakka si darbe inni sadaffaa kun garuu dibataan dhufee madaa keessiif hidhe. Namni dibata qabu addunyaarra deema. Yesuus akka godhe badame simuun Wangeela Maatewos boqonnaa 28 yoo ilaaltan amma andaara lafaattan isinan erga biyya lafaarra deemtone. Eessa deemtone? Biyya lafaarraan isin naannessaa miti biyya lafaarra deemtone. Eessa? Ol qabar kage. Tajaajiltee qofaa miti yaadoo koo. Naggaadee cimaa yoo taate Waaqayyo dibataan yoo sammuu keetti yoo si eebbise Waaqayyo. Waan as keessa naanna'uu kana dhiiftetti makiinaa bituu makiinaa bittees makiinaa faana deemuu dhiiftetti baru. As macilaa kii taata jechuudha gaafa dibataan sitti dhufu kana qofaa miti eebbi dibata gaafa hinnu kana ilaa. Biyyoota faranjii kana dhattee waa nagaddee waa geessitee waa furattee dhufte jechuudha. Ilaa ol kaasa harka keessan. Ana fakkeenya fakkaasa. Namoota dibataa immoo anaan ammoo tona erge Waaqayyo biyyarra dhaqii bashannanii na erguun na erga miti Waaqayyo dhaqii wangeela lallabee na erga. Warra kaan immoo dhaqii daldaalee erga. Warra kaan immoo dhaqii baradho erga. Warra kaan immoo dhaqii hojjedho erga. Warra kaan immoo dhaqii wangeela lallabee erga. Warra kaan dhaqii waa geessi waa biti waa gurguri fi dhaqii fidedha. Ol kaasi warra akkasii alakka kee ol kaasi. Ila Waaqayyo akka jedhe namootan dibee fagoof dhiyootti erguutas gidduudhaan dibamee kaa'e. Inni dibata qabu dibataan madaasaa mucuceessetu. Kun cabdeetta dee bukkee darbe miti bir. Kun cabdeetta dee bukkee darbe miti dum. Kun cabeera dee bira darbe miti nam. Inni dibata qabu garuu dhufeetu. Tarkaanfiin inni fudhate oduu kamutti toltu maaliif cabde otoo hin jedhee otoo hin gaafatin eeyuusi cabse jedhee otoo hin gaafatin otoo rakkinatti hin odeessin isa jalqaba tarkaanfiin inni fudhate inni dibata qabu cabasaa sukkuumee fi hidheefi. Baran hin cabdedhanii si eegaa jiru hin caba jedhanii si eegaa jiru otoo warri si dhiisanii darban ilaalanu cabi keessii fidamee wallaanamta. Koy. Na dhugaartu. Cabi yerootti cabee hidhamuu fi cabi yerootti hin hidhamne garaagarummaa qaba. Na dhugaartu namni cabi yerootti cabdee yerootti warri hidhamin akka cabdanitti guddattu. Akka laala isa duraa mootota boqonnaa 4 lakkoofsa 9 akkasumas boqonnaa 9 laxxee yoo laaltan ni argattu. Maafii boosheetti nama dhabu ijoollummaa isaatti cabe. Ijoollummaa isaatti cabee garuu cabi isaanii dhabneef. Guddiftuutu baatee jira garuu guddiftuutu baatee jira garuu caba isaaniineef. Nan gartuu guddistuudha hiriyaadha fiira haadhoodha na gargaarettanii namni isin eegdan baay'ee isaanii kan siin cabsuu barbaadudha. Akkasin naafattan kan barbaadudha baay'een isaa. Nan gartuu guddiftuudha akkamittiin caba ilaaluu dadhabde. Akkamittiin caba hidhuu fi dadhabde. Namoonni nuti yeroo baay'ee na jabeessu harka na qabu na hidhu na baasu na gargaaru jettanii namoonni si yaaddamu yeroo baay'ee harka isaanitti miidhamtanii warri beektan akka koo. Namoota guyyaa rakkinaaf na gargaaru guyyaa rakkinaaf harka na qabu jettanii eegdan baay'ee isaanii isin cabsanii isin miidhanii argitanii kan beektan. Harka keessan ol kaasaa. Harka guddistoo otoo hin ta'in kan si barbaachisu harka dibata qabu si bal'aana. Harka maal qabu? Inni gartuu guddistuudhaan isin jettan baay'een isin cabsa. Caba keessan du'a keessan barbaadaa dhooko guddiftu harka kee ol kaasa. Guddiftuun baay'eessaa ayisoo si guddisan nuun jedhee nu ari'atee afaan nu qolloomne namni baay'een nu ari'atee hojiirraan nu ari'anne namni baay'een jireenyaan hojiidhaan nu goone namni baay'een nu ganne namni baay'een nu kufifne namni baay'een nu cabsine. Ilaa Waaqayyo akkanaan jedhe har'arraa jalqabee sa'aatii ammaarraa kaasee
namoota caba isaan irraa bayyanatu jira naan jedhu. La Waaqayyo akka jira namoota caba isaanii ofirraa dhabantu jiru adeera Waaqayyo. Inni lammaffaan maal godhe? Ho'ee fi horii ofii yaabbaturra irra kaayee yaabbachiise. Mana warri dadhaban itti gargaaraman geesse. Manni warri dadhaban itti geessani dhaqee gargaaramedha. Mana kam? Mana keessummoonni warri dadhaban itti gargaaraman. Mana hin jedhu, makiinaa hin jedhu, garuu ergaa tokko dhagayeera. Iddoon ati itti boqottu tokko sii qophaa'eera. Mannati itti boqottu, jiruunati itti boqottu, balbalati itti boqottu, ulfinnati itti boqottu, jireenyati itti boqottu tokko dura keetti qophaa'eera. Inni sadaffaan maallaqa kenneef jedha. Kana ilaa dhaggeeffadhaa, ergaa kana dhaggeeffadhaa. Amma gaafa inni itti fayyuutti ittiin naa wal'aanaa jedheetu warra caban gargaaran itti kenne. Nan hubattu kaffalee wal'aane, kaffalee wal'aanchise. Ol kaase Waaqayyo akkas jedheera. Barana jedhe Waaqayyo sii kaffalee si wal'aana jedhe. Ol kaase. Gizela Waaqayyo akka jira sii kaffalee si wal'aana jedheera. Lakkaa namni isatti of gate. Lakkaa namni inni lafaa kaase hin gatamu. Lakkaa namni caba isaa arge caba isaa hideef lakkaa cabee na fuudha. Akka jedhanitti Waaqayyo akka kaffalee si wal'aana jedheera. Wasitti warri si gatan baga si gatan. Warri si dhiisan baga si dhiisan. Warri si tuffatan baga si tuffatan. Warri si cabsan baga si cabsan. Warri si dhiisanii deeman baga si dhiisanii deeman. Waaqayyo caba kee wal'aanee nama guddaa si gochuudhaaf jira. Gaafa wal'aanamtu warri si cabsan iyyuu harka kee irra nyaatu. Gaafa san harka kee irra. Macaafa faarfannaa 45 lakkoofsa 7. Ati qajeelina jallattee jal'ina jibbite. Kanaaf Waaqayyo gooftaan kee dibata gammachuutiin si dibe. Hiriyoota kee irraa akka caaltu godheera. Dibata maali? Dibanni dibata gammachuuti. Waaqayyo namoota hojii adda addaatiif yeroo barbaadu dibataan qulqulleessee diba. Dibanni hojiidhaaf qulleessa. Seera boqonnaa 29 lakkoofsa 7 dhattanii agartu. Inni gara biraa dibanni nama gammachiisa. Hojii dibataa keessaa inni guddaan nama gammachiisa. Kan argitan dibatanii akka isaan gammadan qooda hafuura gaddaas gammachuudhaan akka faarfatan gochuudhaaf na ergeera jedha. Isa kana immoo kan isin argitan Isaayyaas 61 lakkoofsa 3. Qooda gaddaa akka gammadan, qooda gaddaa akka isaan gammadan, dibatanii akka isaan gammadan, qooda hafuura gaddaas gammachuudhaan akka faarfatan gochuudhaaf ana ergeera. Gatte namarraa cabsa dibanni. Dibanni dhukkuba keenya foonii, dhukkuba keenya hafuuraa, dhukkuba keenya diinagdee, dhukkuba keenya kamirraa nu fayyisa. Harka keessa ol kaasaa. Daawit maal jedhaa? Dibata isaatiin na dibee diinota koo irra na caalchisee. Hiriyoota koo hundumarra na caalchisee. Harka kee ol kaase. Ergaa kanan dubbadhee taniin xumura. Namoota baay'eedhaaf irraa kaasee Waaqayyo caalman kennanaa jedha. Daani'eel faa maaltu caalchise joo? Caalmaa kenneefiif dibata. Ol kaasaa. Kan daldaltan warra daldaltan bukkeetti. Kan tajaajiltan warra tajaajiltan faana. Kan hojii mootummaa hojjettan biiroo seentanii kan hojjettan jarreenuma faana. Waaqayyo akka jedhe hafuura caalmaa isinirra kaa'eera. Harka keessa walitti rukutaa galateeffadhaa gooftaa. Galateeffadhaa sirriitti.